baay'ee kan na dhibu jechuudha. Yeroo baay'ee namoota afaan Oromoo dubbatanii afaan Oromoo dubbachuu danda'anii garuu yeroo isin Oromiffa dandeessaa afaan Oromoo dandeessaa jettanii yeroo isin nama tokko gaafattanii achi booddee nan danda'a garuu xiqqoo ነው የምችለው xiqqoo afaan Oromoo baruu dirqama keeti sigalee guyyaa gaarii qabaadhaa nagaatti. Abonatti tolte guru bacho bilamba la base agarrado abba beto bacho bilamba la base agarrado lakki jennani se bate antalato abba beto lakki jennani se bate antalato ani rafu bakkanni sanana fini abba beto nani rafu bakkanni sanana fini yoti yatate konna birana fini abba beto yoti yatate konna birana fini. Sagalee baay'ee bareeda ta'edha kan obboleessi keenya kun qabu. Egaa viidiyoon kun namoota hedduu biratti jaalatamaa ta'eera. Egaa akka isinis hedduu akka itti bohaartanii fi bashannantan abdii guddaan qaba. Viidiyoo itti aanutti yaa darbin. Gurba abonatti tolte gurba malo sinatti tolte gurbayo abonatti tolte gurba malo sinatti tolte gurbayo jechuun kiyyaa dhugaayoo si galee yaadaan qabu si yaadachuu malee kolfaa fi taphni keenatti tolee yaadaan qabu si yaadachuu malee onnee koo gammadaa yoo si ilaalee yaadaan qabu si yaadachuu malee. Obboleettiin teenya tuni egaa namoota aartii Oromoo guddisaa jiran keessaa ishee tokkodha. Egaa muuziqaa baay'ee namatti tolu nuuf dhiyeessitee turte. Isinis carraa argattaniin jajjabeessuu hin dagatina. Viidiyoo itti aanutti yaa darbin. Jaalallee meeqa qabda? Jaalalleen kiyya gara shanii ni ta'u garuu isaan keessaa wanti wassaname hin jiru. Jaalallee shan qabda? Shanan isaanii kanan jaallatta? Shanan isaanii. Nan jaalladhaan akka nama tokkotti. Shanan isaaniiyyuu? Shanan isaanii akka jaalala walqixa qabdaafi ija tokko. Dasu. Oh. Cabbii namaa rifaa maal jedhama? Cabbi jedhama. Cabbi. Eeyyee. Qamadii namaa rifaa maal jedhama? Kunis dhibee dhugumam. Qamad jedhama. Qamad. Eeyyee. Sangaa namaa rifaa maal jedhama? Kunillee nama dhiboo gaaddeette sittan himaa. Sangaa'u jedhama. Sangaa'u. Eeyyee. Bokkaan roobee jechuun namaa rifaa maal jedhama? Zinaab xabbi xabba'u jedhama. Zinaab xabbi xabba'u. Eeyyee. Bareedaa ko wayyee erga wal fuunee booda wantooti ati dhiisuu qabdu tokko sigaaraa dhaabuu qabda. Sigaaraa? Tole. Lama caatii dhiisuu qabda. Caatii? Tole. Sadi maxaxxii dhaabuu qabda. Tole. Isa galgala machooftee dhuftus dhaabuu qabda. Tole. Bira maal ni irraafadhe? Kan si irraafatte moo? Akkan si fuudhuun qabnee fi akkan si dhiisuu irraafatte. Egaa daawwattoota koo viidiyoo ajaa'ibsiisoo har'a isiniif qabadhee dhufee kana fakkaata ture. Hanga dhumaatti na waliin waan turtaniif hedduu galatooma. Namootni chaanaalii kanas sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon biroo yeroo gadhiifaman notifikashiniin akkasiin qaqqabuuf beelbatanii kana tuqaa. Viidiyoo kanas laayik gochuu akka hin daganne. Viidiyoo ajaa'ibsiisoo biroo amma wal arginutti nagaan tura.